فاونديشنين دكتور محمد رشاد عبد الله ايغوندي فمي وغامي كلكو سيسجر أما أفوريدا أما إيغوندي فمي وجي وانا هنگا ما وجي تمام مال إن فاونديشني كان جلت فاونديشني هنگا متي ونتي كايو خيني خنا كتابا نسا سري سودا أما كتابا تقوم تنسيني كتاب لما تجرى كتبي أفان رومو كان جدودا كوني كان إساني كمبيوتر تجيجيرا ميجيجود طه عبدي في تمام يوسف سانتو قبيسي غافس تايبتي بريسو تر أباخي تبريس أنا تبريس غافس ارتيخنا لا الصورة أنا صورة تيجا تنباخي لا أباكي سنين كن أنا ولين تاتني كتابا أما كتابا الحمد لله ربنا لافسه كتابة صدمت كايو خينيا فاونديشن يكوني كايو سينا دكتور عبدو أكاتت ملسنو جلقبه سينا دكتور عبدو سينا أمة رمو فيدودا أكا غرغار تلول ثم دم ونتي خايمه لكن هجي خيتن سن بكتنا وني غلطة غلطو بربانو الرابع جننتاتو يادتا جنيدي خنا الدون غلطين فنا أكم مقاخياتي في أكماتي دكتورة عبد اللتي أكم مقا أوروموتي يادتا جنيدي خنا غرتي غلطو بروانا باين متوله كابينيا وبيادتا جنيدي وانتوني سينيغود أماين أما متأسى كتابة كان يرتي برايتن تريدينج بابليشر جدا كان سينيمات أنسان إساني خانمت كان دبلتي وانت إسان سينيغود أماليني بل إنسان فاونديشني أمتا أفور بري توكنانغافن منا إسان رجرتن أمر رجل خنا وانغاري خنا برا بري توكنانغافن gartee waan inni gartee nu godhe himuun xiqqoon namatti ulfaatti laakiin من لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله جار نمني قبا نمني رام فقرتي غلطين غلطين ربي غلطين غلطين جار سري خناف أما يادتان ادو غلطي غلطينا كتاب خانو نومتن سيسا بيرو غرتي نو خنو سا غرتي دوغا سينا باخي خجرات اسما ادوغا يودبن سينا مكاني ساني كو مكاني ساني كو اساتو غدار اساتو نو غولي مالف كتاب خانو متن باسون اساتو سبب ودا obbo yaadata Junaydii kuma biyyaatti iyyuu nama galateeffamuu qabani abbaa qabeenyaa qofa osoo hin taane beekaadha hayyuudha nama umriidhaan xiqqoo garuu sammuun isaanii akka malee bilchaate Oromoon kaabaa kibbaan dhiyaa bahan gara kamittiyuu yoo rakkatu nama dursanii dhaabbatan keessattuu ammootu seenaa keessatti aartii keessatti namoota hojii hojjetanii xumurri isaanii rakkoo ta'e xumurri isaanii dhukkubsatanii waan itti yaalaman dhaban qaqqabuu keessatti gaheen abbaan qabeenyaa obbo yaadata Junaydii qaban guddaa waan ta'eef akkuma Oromootti isaan galateeffachuu barbaanna. Seenaa gootaa Dr. Muhammad Rashad Abdullee kanallee akka bahuuf qoratamee xiinxalamee wantoonni jiran walitti qabamanii gara kitaabaatti fiduudhaaf yeroo dheeraa fudhata kana gochuu isaaniitiif hedduu galatoomaa jechuun jaalannaa maqaa daawwattoota Isaam Shoodhaan mee faawundeeshinichi kanaan booda yaada maal hojjechuu qaba? Faawundeeshinii kun amma kaayyoo isaa nama gargaaru kitaaba raabsu kitaaba maxxansu harka qallayii kana gargaaru maqaa Dr. Muhammad Rashad Abdullee awardii gartee nama tokko namoota Oromoo fayyade namoota ummata Oromoo fayyade amatatti nama tokko kannu awardii kitaaban inni kitaaban isaa mul'isu baafannoo gartee Oromoon itti walitti qabamtu
godhuudha. Reef garuu asuma keessa osoo hin bahin kitaabota 30 olii barreessaniitu jiran naan jettan. Barreeffamee jira. Faawundeeshinii keessa jiran isaan. Guutumatti. Jechuun amma kitaabonni barraahan meeshaawwan isaan yeroo sanitti fayyadamaa turan amma fakkeenyaaf kitaaba dursa isaan barreessan jettaniitiin natti mul'istan ka harkaan barraa'ee naan jettan. Koompitara fakkaata. Koompitara fakkaata. Meeshaawwan isaan qalamni isaan ittiin barreessaa turan wantoonni hunduu iddoo tokko irra faawundeeshinii keessa hin jira. Ni jira. Namni kamiyyuu silaa dhufee faawundeeshinii daawwatee waan kana ilaalee irraa barachuus hubachuus dinqisiifachuus danda'a jechuudha. Egaa amma waan inni harkatti barreesse hedduu jira. Nu bira jira. Kitaaba seenaa inni harkatti barreessu ture. Kataayibii ni jira. Suurawwan ni qabna faawundeeshinitti. Wanni itti dhabne diinagdeedha. Mee isa bal'inaan itti dhufna akka beekaa tokkootitti jechi ittiin beekaman maali jettanii yaaddamee jecha sana? Waloloo keessatti wanna jiru ture. Namni afaan kee dubbatu inni sanyii keeti qoqqoteen gaafati maali gostiteeti jiru ture. Mee irra deebi'aa? Namni afaan kee dubbatu amma Oromoo miti. Ati Oromoo afaan Oromoo dubbatu. Yoon amma sitti dhufee ati eessa ati warra eessaati ati warra kamiis hin jiru kuni dhiisaa jeeqa. Afaan Oromoo dubbachuun isaa qofti gahaadha. Namni afaan kee dubbatu inni sanyii keeti qoqqoteen gaafati maali gostiteeti waloloo keessatti akkana jiru ture. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee hanga hojii isaanii hanga gumaacha isaan Oromoo gumaachanitti maqaan isaanii ka'eera galateeffatamaniirani seenaan isaanii himameera jedheetiin hin yaadu. Isin akka ilma isaanii ta'uu keessanitti seenaa isaanii uummata bira geessuudhaaf faawundeeshinii isaaniillee dhaabdanii waa'ee isaaniitti fufsiisuudhaaf baay'ee carraaqaa jirtan. Akka ilmaatitti maal jettu isin waa'ee isaanii? Waa'ee isaanii na dhibee jira. Amma namni hundinuu waa'ee Dr. Abdullee yoo jenne kaasuun fedhannu kaasuu miti hin dubbatan. Sababaan isaa maali jettanii yaaddan? Sababa hedduutu jira. Waan duraan itti dhiibbaatti godhu turan dhiibbaa kanatti jiranii dhiibbaan gaafa baakee jiru dhiibbaa itti godhu turan dhiibbaan hanga ammatti natti jiran. Dhiibbaan sun maalirraa kan uumame? Dhiibbaan seenaa isaanii akka hin baane akka amantitti qoodu jiran. Akka amantitti. Akka amantitti. Akka Oromootti qoodu turan. Tumsi uummanni bal'aan uummanni Oromoo akka isinii godhu barbaadan akka faawundeeshiniitti maaliin? Wanni kana bakka meeqatti dubbadde dubbiin isaanii xiqqoon na dhibde. Gariin isaanii yoo adda baafanne bareedaadha. Afaan Arabitti wanni jaan السكوت علامة الرضا جانا. أفهم روما مالجي. السكوت علامة الرضا. جلسون فرد جان قبله. ناتا إيرا. نمني تكيو الرجال لسان يو نانجت خان غونا يو نانجت يو سرجال فرد. كلامت. السكوت علامة الرضا. تولي جتا. Toleedha. Kitaaba seenaa isaanii of keessatti qabu Finfinneetti eebbisiistanii ture kanaan dura. Finfinneetti eebbisne. Namoonni hedduu argamaniirani sagantaa akka biyyaatti beekameetiin namoonni hedduu irratti affeeramanii turan akkam ture eebbichi? Kitaabni kuni Finfinneetti eebbifame. Rabbiitu na gargaare nama sadiitu eebbise. Amma yoo waamicha yoo jette TV bakka qodashanitti ergine namni tokko hin dhufne TV ka Itoophiyaa fi nama TV qodashan xalayaatti ergine akka koretti xalayaatti ergineetiin hin dhufne. Biiroo aadaa turizimii Oromiyaan
واتكون غرغارني غرسي تابيلا توكو في وان جدارتي متنسن خنا اكو عندي غوري نومتنسن بيرو غرسي والده بربرستو توروميا نمت تكون اغري بيرو قرنا في قرمات خنا نمت تكون ارغن بيرو دم اسلام غرسي نمت تكون ارغن شيخ تكون دفنه افيرمني افيرمني ورا تلايا تيجيسيني دم خنا دم اسلام اوروميا في دم اسلام فيدرالي ورقات خننه نموت ميقان تخنني بولتين ساف فيني تخنني ادانتي نمت تكون اغري ابا قبينيا نما يوتي كاتل نما خدشن تخنني تري ورقه اكا كورتي تخنني ونغرتي الحمد لله ربي تنغرغاري حواسا تنغمتشيس متبري غافتشو متبري ارغاتشو مت مقاي ثاني مقاي ثاني سودا هدو نغمتشيس انا غافس دبچو برباده دبچو ولالتين چلس اگون خو دبچو خنا ولالتين چلس مال غمتشو دا تتا جنيدي ربي غمتشيسو ربي هجراجس ربي اتيسو غرتي عدوي سرات إسا خوب خيرجا خلفه باقي بين ميقات ورقات خننه مالك دوفو جدا تناتو بودا والقافنا شيخوتا منتي جيسنه أكاديم إسلامتي أكاديم روميتي منتي جيسنه كتاب وجه يا مركب نمني تكون دفنه مال فكان مال سببني نمني تكون سببني سمالك تي هنغاماتي نوبن ديبان خدران أباخي تقول ترى أكا قرتي إسلام والقودرة أكا منتتي والقودرة أما كتاب هنا في ميقا نمدو تخنينه نمني توكو خنا بالبلي دي فما خنا نجينا غير وفان دنجي وان خنات جرا وان خنا نقبتي خانو قمتي يادتا جنيدي في أرارسو بقيبا في محمد قبي قرتي صديق هنا خلوف فاونديشني دكتور محمد رشاد عبدالله تيتي أكا كوريتي كتابة كان ABC سوداف كرورة قبدني كرورني قبنا واني تقبنو واني نركسي دينا جدا سبونسر أكما درا قرتي في فنتي نموتا كل شان تخننه أما أدامات ABC سودا يعني كيسا أدامان يو أكنتاتي يو نما باقويني ورقاتي خدنتي يو دمني ركولا تناتو سودان نتيجرا أسيتي بسو متي حررتي بسو بربانا بي أددتي بسو بربانا بسو خنا واحدو برباس دينجي برباس هم برباس أكو مسنجي في فينتي نما سديتو وخنا سجنتا خنا غوني ربي تنغر غاري مله نمني تكو اما كتاب خنا ستي ابسو بربانا ادامت يو ارغنه خانم نغر غار يو ارغنه ني ابسنا ركو نجرا حررتي ني ابسنا بكا غرغراتي تي ني بيسيستان كنافو اما ابيچاف يوكاموتو فاونديشن مان كونو يو كرورو تقبتي هوجي ار اولچيتنين مقاي ثاني اك اولكاسوف wanti guddaan isin rakkatan faayinaansiidha. Maallaqa jechuudha. Kanaafuu yaada kana keessa osoo hin bahin uummata Oromoodhaaf dhaamsa faawundeeshinii kana cinaa akka dhaabbatan qabdan kaameraa keessaniin dabarsuu dandeessan. Gara xumuraatitti dhufaa jirra waan ta'eef. Amma wanni faawundeeshinii kuni wanni rakkina jiru hayyoota keenya hedduu faawundeeshinii dhaabanii jiran. Akka Oromootti dhugaa yoo dubbanne bareedaadha dhugaa dubbachuun bareedaadha amma akka Harargeetti faawundeeshinii hedduu jira faawundeeshinii kana nama itti fayyadamuu barbaadan malee seenaa kana ol kaasuun fedhan itti fayyadamuudha hojii faawundeeshinii kaasuun fedhan amma kutaan biraa yoo jenne Baalee fi Arsii fi Jimmaa fi kana yoo jette
hojii isaanii nama fayyadan si komandoo yoo jette amma waaqoo guutuu yoo jette waaqoo guutuu amma hojiirra jira Hacaaluu Hundeessaa hojiirra jira eenyu kabiraa hojiirra jiran Harargee nama faawundeeshinii dhaaba torootummaa faawundeeshinii dhaaba torootummaa faawundeeshinii agartee Hararrirra hojiirra jiru hin jiru. Itti namarraa kijibuu miti. Maqa baafatanii hojiirra hin jiran. Hojiin hojjetamaa hin jiru. Hojiin itti majan. Akkana guyyaa tokko olola kaasanii guyyaa lammaffaan irraanfatan. Maqaa faawundeeshiniitiin maallaqni nyaatama. Maqaa faawundeeshinii kana itti fayyadamuu malee akka Harargeetti hin dubbanne. Harargeen suni maqaa isaanii ol kaasu seenaa isaanii ol kaasu nama gargaaru hin agarre hangamatti. Maaliif faawundeeshinii seenaa Abdul ana ittiin gammadu ittiin boonu. Dirqama keessan qofaa miti isin ilma waan taataniif fuuldura dhaabbatanii faawundeeshinii kana hundeessitanii itti gaafatamummaadhaan adeemsisaa jirtan malee itti gaafatamummaan seenaa isaanii itti fufsiisuu faawundeeshinii kana faayinaansaalii dhaabuu wanta barbaachisu hundaan deeggaruu hojiiwwan gaggaarii rabbi biratti isaanis akka jaalataman godhu hojjechuu itti gaafatamummaa uummata Oromoo keessattuu kan dhaloota kanaati jedheetiin ni yaada. Akkanuma. Amma kuni nuti amma hojiirra hin jirru. Hojiin amma irra jirru kana kitaaba kana sirreessuudha. Amma kitaabni kuni kitaaba fura afaan Oromoo kana maxxansiisuudha. Kitaaba kana eebbisuudha. Kitaaba hedduutu jira wanni inni lafa kaa'ee. Kitaaba kana uummata Oromoo mul'isuudha. Humna barbaachisa, humna dinagdee barbaachisa, humna nama barbaachisa, humna namaa fi humna dinagdee barbaachisa. Kophaa kee waan godhu hin dandeenye. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan naannoo Boolee hoteela waan gaarii gamoo tokkoffaadhaame. Gamoo gamtaa Oromiyaa baankiin gamtaa Oromiyaa olii. Gamoon baankiin gamtaa Oromiyaa irra jiru irratti faawundeeshiniin Dr. Muhammad Rashaad Abdullee hin argama. Hundi keessaniyyuu mee iddoo kana deemaati daawwadhaa kitaabota isaan barreessan wantoota isaan yeroo sanitti osoo teeknooloojiin hin jirre ittiin hojjetaa turan faawundeeshinii san keessatti argattan waan ta'eef waan ijaan qabatamaa kana deemaati ilaalaa isiniin jechuu jaaladha. Garuu wantoota gurguddoo amma Oromoon qabdi jedhamu afaan alaabaa sirba miidiyaa kan namni amma fakkeenyaaf reef kaasneetiin hin jira afran qalloo isaantu hundeessanii naan jettan aartii afaan Oromoo kaafame afran qalloo hin dursa wantoota hedduutu hojjetaman kanaafuu wantoota Oromoon qabdu hedduu isaanii isaantu utubeetiin as geesse garuu Dr. Muhammad Rashaad Abdullee osoo lubbuun jiranii waan kana hin jedhanii yaadanii osoo hin hojjetin lubbuun isaanii dabre hin jira jettanii ka yaaddan jira. Wallahi Dr. Abdullee wanni jiru ture. Iddoo gammachuu qabaachuu ture. Maal jee gaafa an qubee tana jalqabu gaafa an miidiyaa kana jalqabu dhaabuu fi jalqabu miidiyaan jiru. Miidiyaa tokko hin jiru kaasoo malee. Miidiyaa tokko jira. Kaasoo karaa Boorana kana. Ka Oromaa jira. Isa kaasoo malee dura. raadiyoo Oromaa kajaan. Maal juutu rabbaaqiyya gaafa inni qubeessa as dhufu wanni arge TV adda adda arge sagaleen adda adda hedduu itti gammade. Waan an facaase amman argee je qubee inni lafa kaaya ka duraan akka manaamatti ta'e qubee tana qilleensatti baati lafatti baati osoo jiru agartee amma dhaloonni kun dhaloota agartee tokko farraa qabe hanga yuunivarsiitii hanga diktoorummaa hanga ministeeratti
qaroo jiran. Ittiin barataa. Itti barataa jira. Itti gammade wanni kana. Miidiyaan akkanuma. Kanaafuu wanti hin hojjenne jedhanii yaadan hin jira jettanii yaadan. Garuu gorsi isaan baay'ee isin gorsaa turan irra deddeebiidhaan. Rabbi itti hirkadhu jee. Rabbi itti hirkan namni itti fayyadu. Ani Oromoon hin kophadhu jee. Ani Rabbii jecha hin godhee jee. Kun amma seenaan dhaamsanatti dhaame seenaan tuni yoo ati dadhabde seenaa dhiisi akka namni biraan dhufne seenaa sanarraa balleessu qubee jijjiiruu fi kitaaban maqaa itti godhuu fi ittiin dhiisinii naan jee. Bakka kana laal maal jaa asitti. Abbaan kiyya Dr. Muhammad Rashad Abdulleetiif galata guddaan galcha. Kan afaan Oromoo na barsiise bara 1976 umrii tiyya bara san 13 jaalala Oromummaa natti uume akka ani uummata keenya tajaajilu na barsiise. Kitaabni inni harkaan barreesse ani teebiin barreesse. Hanga ammatti kitaaba 30 qopheesse. Kan biraa yoo abbaan kiyya afaan Oromoo nan barsiisa. Seenaa isaa barreessuu fi falmuu hin danda'u jedhee itti fufa. Amaanaan isaanii xumuraa kana ture jechuudha. Amaanaan isaanii kanadha. Akka gartee seenaa guddisee kitaaban isaa mul'isee wanni kana natti dhaamutti. Yeroo xumuraaf gaafa addunyaa kanarraa boqotuuf jedhan isin bira turtanii? Ani gaafas makkaan ture dura dhufeetiin ziyaaraa dhufeetiin. Deebitanii gara makkaa deemtan? Doggoon deebi'u. Akka baatii kana gartee amma mee kana dhufeetiin deebi'e. Yoo isaan lubbuun isaanii dabritu isin bira hin jirtu? Baatii tokko dura baatii lama dura. Garuu eenyutu bira ture gaafa lubbuun? Obboleessi tokko bira ture. Somaalee jira amma. Dhaamsi isaanii xumuraa maal ture jedhan? Wanni iyyuu ture tokkummaa Oromoo kana. Tokkummaa Oromoo kana yaadu ture. Akka gartee walittiin mufanne akka walittiin qoqoonne akkuma duraan isin jee namni afaan kee dubbatu inni sanyii keeti. Qoqqoteen gaafatiin maali gosti teetii ji'u ture kan maaliif amma tokko yotti bira dhufe ati Harargeedha ati Arsiidha ati Baaleedha dhiisaa jeeqanne. Ati Wallaggaadha ati kana kun hin barbaachisuudha Oromummaatti dubbadhaa jiru ture. Jiruu isaanii keessatti garuu namni isaan irra deddeebi'anii galateeffatan waa'ee isaa dubbatanii hin quufneef yeroo hedduu hiriyyummaa koo yookaan immoo maatummaa gaarii namni waliin qaban namni addaas hin beekaniin jira nama lubbuun jiru yoo ta'e maqaa kaafnuu barbaadeeti. Dr. Abdullee akkuma isin jee eega kan Adamaa ture ammata jaha as ture. Namni tokko waliin garre. Nama tokko waliin garre waggaa jaha. Nama dhukkubsataa ture inni. Harkattii fi miila kana sochoosan danda'u. Ganda bikoo galu ture. Hogguu achi galu ni dhukkubsatee obboleessi bira jira. Namni tokko ka ziyaaran agarre ka mootummaarraa haa ta'u kaan haa ta'u sheekota haa ta'u kana namni tokko ka ziyaaran agarre. Abbaa kiyya qooba ta'a. Qooba isaanii turan. Qooba isaanii maqaa isaaniitti daldaluudha. Maqaa isaaniitti fayyadamuudha. Waa hedduutu gartee hanga ammatti kana dubbachuun barbaanne. Maqaa isaaniitti fayyadamanii maqaa isaanii. Malee isaan namni fayyaduudhaaf itti dhufu hin jiru ture. Saniif namarraa of fageessan waggaa jaha guutuu. Gaafas wanni waa kana kaasuun dirqamaadha. Wanni jiru gaafa abbaa kee jiru maqaa isaanii maallaqa guuran. Wanni gargaarraa wanni itti goonaa waan goonaa faawundeeshinii dhaabnaa kana jaanii maallaqa guuran. Hanga ammatti maallaqni 100,000 bira jira. Naa kan nu didan. Maqaa isaaniitiin. Maqaa isaaniitiin kan guurame. Warri Harargeedha. Warri Adamaa kan jiran. Haa gartee
كم دبتك أول برجرة باكي خجرة خجاني أشتني مالي خوني سينا والخاص ومتسن إفجراتي ساني مالي سينا هنگا متنا خنو جدن أكمل جت وان خناتو جرا الحمد لله ربي نولافسه قرأت مراتي تهادو في المتي إرجانيس تمرا تراسو كباتنا سمت ولي سينيكنا إرجان تمرا أمة أورومو داف إسين دبر سيتا مالي كنجل كبا سنة غوتني لما تأموتو نمني غلطي فتشو بربادن نمني مكايسا إيرو بربادن جيتي تمرا دبچو بربادن وجراتي carraa lamaan walitti fufiinsa isinii haa kennuuti gara goolabuutti haa imallu. Egaa wanni Oromoon irraa barbaadnu amma Oromoon namni waa'ee Oromootti lafee Oromoodha. Namni Oromootti lafee. Namni Oromoo kanatti lafee kana maqaan isaanii hanga ammatti hin dhawamne hin kaafamne. namoota gartee hangafa maqaa isaanii namni ka'e hin jiru. Ka Dr. Abdullee haa ta'u, ka Sheekh Bakir Sabal haa ta'u, ka jaarraa gartee nama akkuma gartee kutaa biraa kutaa tokkotti wal kakaas jiru malee akka Harargee lixaa kana ka Dr. Abdullee kaas hin jiru. Elmuuqitu namni kaas hin jiru. Wanni uummata Oromoo irraa barbaadnu amma tokkummaan naan jee tokkotumaan naan jee ati maraataa naan jee maaliif hin jee ati guyyarraa waa'ee abbaa kee dubbataa naan jee yoon ani dubbadha eenyu dubbataa hin jee waa'ee abbaa keessanii dubbachuu keessaniin akkasiin hin jedhe. Maaliif Oromoon siquun qabdu je yoo ati halkanii fi guyyaa yoo iyyite namni maal jaa kasin juu nagarta. Garte Oromoo Harargeeta namni garte maal irra jirta maal akkana iyyita kasin juuna si bira dhufanii si dabaranii kutan. Sin gorsan sin faarsan sin jajjabeessan yoo kaate si buusanii yoo gartee waan goota yoo dhukkubsate si ajjeessan dhiisii jee waan kana abbaa keetiin ani hanga lubbii kanneen lubbuun nu bira jirtu kana ani hin dhiisun jee waa'ee abbaa kee amma hayyoota keenya yoo jenne hayyoota keenya hedduu jira. Maatii isaanii eenyu qaba? Hin jiru. Namni quban qabu. Maatii isaanii maaliif hin dhoyne maaliif hin barreeffamne? Maatiin meeqaatu jira? Kan maqaan isaanii hin dhawamne. Hanga tokko gartee amma hanga gartee miijatti ol bahee malee meeqaatu baadiyyaa keessatti kan namni goota tokko malee warra malee hin dhalatu. Obboleen ni qaba, kan ni qaba, waa hedduu ni qaba. Kana miti ilmaan ni qaba. Maaliif wanni an Oromoon dhaamu seenaa isaanii guddisa. Seenaa goototaa? Seenaa goototaa keessan barreessa, mul'isa. Barreessuu miti namni hedduutu kitaaba barreessa. Ragaa galchuudha. Akka namni si wajjin fallanne. Falmii gartee. Amma kitaabni yoo tokko barreessite ragaa galchuu qabda. Haasawaa miti. Galchitee waan akkana ture qabeenya kana jettee mul'ista. Gartee kan Oromoon an dhaamu wal jajjabeessuudha. Wal faarsuu maal jaan Oromummaa maqsiti namni dhagaas darbe dikees darbe maal jaanna mammaaksa tokko jira. Dhagaa? Namni waan si darbe
وأمبان دقاس دربتي جان مكسا نانوفنا إيجا نمني واز أما نمني تكو ورقا يوسي دربه أمبان مالجا خوني دقا فودة ست دربه ماما خير رأتي كون راتيرا نما قرتي دي خيس درب نمني قرتي ون مماكسيتشو اغا بوراتي تنو في فيديو رت بريفا خنا أما وني جرو أما أمبان تكو يواتي نعرف ستي أمبان نعرف أكنا بس أمبي نعرف يواتي نفارستي أمبي مالجا والجالتني جدو خسن سينو سري أكنا بس خنا فورمون دامنا مالك ولا أولين عرفسنا تكو ما خسن جبيسا أمبا خسن قرتي دينا خسن الرافقة فقادا خرن داما غلطوما أكا فاونديشني دكتور رشاد دكتور ما أكا فاونديشني دكتور محمد رشاد عبد اللطيف إرغان وكامو واميتشي إسين أمة بلّا أوروموتيف غوتن وجراتي إسرت هاغولوبن أما واني غلطة غلطة قمنو نما قرتي نما قادسة نوتي نما روبا في أدو خنا نفودي بكنو غودي قادسة ناغودي قرتي يادتا جنيدي دا نما قرتي روبا في أنا دران على خيسن توري نما نغرغارو نغري نما نوجي دابچو نغري فاونديشني مقومة بكتنغوني هم نتنقبو دوفي روبا في أدو في لوكي في قوتو ننجي بكتنا سيني بيرو ناخني هنقمتي بيرو خيسن جرا روبا قرتي ربي نالا روبا في لوكي في أدو في وني خنا دوفي نمني جلقبة خاسينا دكتور محمد عبد الله جراتي سي يادتا جنيدي دا نمني جلقبة سينا دكتور عبد الله مولسي كتاب خان خمول سي دكتور محمد انه يادتا جنيدي خناف اما قاف كتاب خان ايه بسنو اساتو نقمتي سي دوفي أبا قبيني ميقات جرا شيخوت ميقات جرا مالف دفه جال الخيامة دفه جال الخيامة وني دفه سينا دكتور محمد شاه عبد الله سينا دكتور عبد الله خنا كبت أكا قرتي أمتي أورمو تبي أمتي أورمو درافة كده نمني قد يادتا جنيدي باي كنافو يادتا جنيدي غمنمان باي غلطومي عمرينك هاباي اتو كنجالا نفدرومي امني اورومو مليون جاتما كمريف كاسي روهنداي وركتو نمني جلقبرتي وان هندانو وامامو كيستو اموتو ارتيستوتا ارتي اورومو كيستي سيربون جالتي قبساهان hedduu dooktar aartist Alii Birraa irraa eegalee artistoota hedduu kan deeggaraa ture isaa ammas Kadiir Martuu aartist Kadiir Martuu kan yaalchisaa jiru yaadataa Juneediidha qabeenya uummataati waan taateef yaadataa Juneedii hedduu galatoomii goota keenya Dr. Muhammad Rashad Abdullee seenaan isaanii akkanatti barraahee qindaahee faawundeeshiniin isaanii iddoo godhateetiniin akka socho'uuf kuni gumaacha guddaadha waan ta'eef nutis akka dhaloota kanaatitti obbo Yaadataa Juneedii galateeffachuu barbaannaa obbo Khalid ammoonni bakka tana yaada tokkoon qaba faawundeeshinii Dr. Muhammad Shah Abdullee kana وأن أمبر بعضو يادتا جنيدي خنا أكل في فاونديشن أكنو جبه سمر بانا أكرتي فاونديشني موليسي
hojii isaa agartee nama koree jajjabduu jaarree mul'isuu barbaanna yoo rabbi jee. Kanaafuu yaadataan dhufee haa nu daawwatudha. Inni daawwatee jira. Haa nu jajjabeessu. Haa nu jajjabeessu. Hojii isaa agartee nuti amma inni jalqabadha. Jalqabadha. Ganadha amma waa hedduu irra eeyna. Kanaafuu ammas nu cinaa haa dhaabbatudha. Obbo Khalid Muhammad Rashad Abdullee waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota Isaam Shoodhaan hedduu galatoomaa isiniin jechuu jaalannaa. Isinis hanga ammaatitti faawundeeshinii Dooktar Keenyaa Dhaabuu irraa seenaa isaanii galmeessitanii waraqaawwan duraanii walitti qabdanii keessanii dhaloota kanaaf geessitanii kitaaba akkanatti maxxansuun keessan hojii guddaadha waan ta'eef akka Oromootitti iyyuu galateeffatamuu qabdanii isinis umrii dheeraa gammachuun fayyaan nuuf jiraadha. Tiimiin Isaam Shoo kanaan booda faawundeeshinii Dooktar Muhammad Rashad Abdullee cinaa waan danda'u hundaan akka dhaabbatu waadaa isinii galuu barbaanna. Hedduu nuuf galatoomaa isiniin jechuu jaalannaa. Daawwattoota Isaam Shoo turtii obbo Khalid Muhammad Rashad Abdullee waliin taasisne irraa barattanii hubattanii gaafiiwwan hedduudhaaf deebii akka argattan seenaa duubatti deebitanii akka qorattanii hubattan shakkii takka hin qabnu. Turtiin isaan waliin taasisne kana fakkaata. Torbee dhufu keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinutti horaa bulaa of oolaa deebanaa.